Gatiin hin baafne narraa qaba oolmaa gurguddaa hammu manaaf galee irraa dudubbadeen ittiin jedha inni guddaa. Tole nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Jaallatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota YouTube channel Abarraash hunda keessaniif nagaan isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Fayyaa keessanii? Ani obboleettiin keessan nagaan qaba. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Isa madda nagaa keenyaa ta'e waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Isinis immoo obboloonni kiyya bakka jirtaniif haala jirtan qixa jirtan keessatti nagaa akka qabdan abdii guddaa rabbii koorraan qaba. Egaa obboleettii koo Roodishaatoobii hundumti keessaniyyuu hin beektu. Namoonni ishee wallaaltan jirtu jedhee yaadu. Gara istiidiyoo koo keessatti ishee affeereen gaaffii fi deebii ishee gaafadhee ture. Isheenis gaaffii fi deebii an ishee gaafadhe kana kabajjee gaaffii kootiif deebinaaf laattee jirti. Kanaaf gara isheettan isiin dabarsaa hanga dhumaatti akka nu hordoftaniif kabajaan jaalalaan isin gaafadha. Gaaffii ishee kana haa dhaggeeffannu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Abarraash Leeqaa akkam jirtan nagaa keessanii? Ani nagaa kun alhamdulillah. Ani har'a kan argamu istiidiyoo Abarraash Leeqaatti argama. Obboleettiin teenya kabajamtuu fi jaalatamtuun Abarraash na kabajjee gara istiidiyoo isheetitti na waamicha naaf taasisuu isheetiif hedduu tokko isii galateeffadha. Galatoomi obboleettii tiyya. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Abarraash Leeqaa hundumti keessanuu bakka jirtanii fi bakka teessanitti nagaa keessa isin haa jiraachifatu. Kan na beektaniif kan nan beekne ani Roodishaadha. Egaa obboleeyyan teenya namoonni haarawaa taatan laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan gamanumaanuu maatii Abarraashitti dabalamaa. Egaa turtiin keenya gaafiif deebii waliin haa ta'u. Obboleettiin teenya na kabajjee gaafii na gaafachuu isheetiif guddaa galatoon isiidhaan jedha. Gamanumaanuu gama gaafiitti walumaanuu haa ceenu. Gaafiin tokkoffaan maal jedha? Obboleettiin teenya duroo irratti jechaadha otoo gaafii naaf hin dhiyeessin booda nagaan waaqayyoo siif haa baay'atu. Akkam jirta? Gaafii ani si gaafadhu eenyumaayyuu ta'uuf keetiif eeyyamamtuu ta'uu keetii fi guddaa galatoomii jedha. Roodishaanii nama akkamiiti jetti obboleettiin teenya. Dhugaa dubbachuu fi namni tokko jechaadha of wassafuu wayin immoo of himuu hin danda'u jechaadha. Maaliif inumaayyuu namaaf hin ta'u jechaadha. Irra utuu namni maalummaa kan kee eenyummaa kan kee yaani haala ati qabduu fi amala ati qabdu namni irraa dubbatee baay'ee gaariidha. Garuu obboleettiin teenya waan na gaafatteef anis hanga tokko deebisuuf hin yaala. Roodishaa jechuun dhugaa rabbiitti ani of dura jechaadha kan namaa yaadudha. Nama rakkatuu fi nama dhibamuu jechaadha. Namuma waa gargaarsa kan barbaadan jechaadha. Isaan kana yoo argu baay'ee tokko nama cannaqamudha. Bakka nama sanaa bu'ee jechaadha. Dhibee nama tokkoo yoo dhagaye jechaadha ofii kiyyaaf na dhukkuba jechaadha. Namni sun maatii koosaa ta'u maatii koo ta'uusaa dhiisu. Dhibee namaa tokko dhagahuu hin barbaadu. Rakkina isaas akkuma kana baay'ee tokko jechaadha. Akka waan ofii kiyyaa rakkadhutti na cannaqa jechaadha. Irra caalaan jechuudha Roodishaanii gaarummaa guddaa ta'e tokko qabdi. Dhiifama naa godhaa asirratti of jechi naan hin jedhinaati. Dhugaa dubbachuuf gaarummaa baay'ee tokkoon qaba jechaadha. Baay'ee tokkoon namaaf gaarummaa namatti cakkanuu wayin onnee namatti cakkanan hin qabu jechaadha. Toltuu malee jechuudha sharrii namaaf hin yaadu. Bakkuma hundumattuu jechaadha. Amalan qabu keessaa nama hamachuu hin jaalladhu.
maal isiniin jedha otoo namni na faarsee irra gaariidha asuma irratti hin dhaaba jechaadha. Dhugaa rabbitti waan baay'eedha malliin qabu. Akkuma isiniin jedhe namoonni na beekanii kan nan beekne immoo yoon kana hundarra of faarsaa oolee kun of jejuu jedhama. Kanaafuu asuma irratti hin gabaabsi jechaadha. Gaafii lammaffaan maal jettee naannoo kamitti Oromiyaa keessatti bakka kam keessatti dhalatte guddatte jechaa jirti. Godina Jimmaa aanaa Qarsaa magaalaa Sarboo jedhamutti dhaladhee achi booda kan xiqqoo ishee gara gudditti Jimmaatti galle jechaadha. Achitti dhaladhee guddadhee Jimmumatti jechaadha godina Jimmaatti. Biyya Oromiyaa dhufuu maaltu si kaasee karoorri biyyaa ba'uu maalidha jettee biyyaa maaltu si baase jechaa jirti obboleettiin teenya. Dhugaa dubbachuu fi biyyaa wanti na baase jechaadha. Dhugaa rakkadhee nan hojjedhee biyyaan baane tarii maallaqallee barbaacha biyyaan baane kan biyya na baase dhugaa dubbachuu fi nama hin jaalladhudha. Sababa nama hin jaalladhu mucaa tokko baay'ee tokko hin jaalladha ture. Mucaan sanaa wajjin guddannelleedha. Wajjiniin illee barnoota eegallee waan hundumaayyuu wajjiniin yaani hiriyaadhas. Achi booda hiriyummaan booda jaalala keessa gallee mucaa sana baay'ee tokko hin jaalladha. Ittiillee daqiiqaa 5 fagaachuu hin danda'u. Nama sanaaf jechan biyyaa bahe namni sun gaafa inni biyyaa bahu anillee jiraachuu hin dandeenye. Kanaaf hin biyyaa bahe hangaarraatti biyyatti deebi'uu hin dandeenye. Gaafiin arfaffaan namni ati galgala wayin immoo bultii kee wajjin ijaarrachuu barbaaddu osoo nama akkamii ta'ee jaallattaa jedha. Namni bultii wajjin ijaarrachuu barbaadu utuu nama jechaadha rabbii isaa sodaatu. Keessumaayyuu utuu nama ilmi rabbii barsiisuu fi akkasuma karaa diinii rabbii irratti bichaa nama deemsisu nama akkasiiti kanan barbaadu jechaadha. Ammas gaarummaa kan qabu jechaadha. Kan maal jedheen isinitti himaa kan waan hundumaayyuu namaaf laafu waan hunduma namni biraa argatu sana nama amala qabu jechaadha. Nama hin xuunne, nama hin dhugne, nama hin hanne, nama hin sobne baay'eedha jechaadha. Nama sana nama kabajaa haadhaaf abbaa ofii qabu, nama kabajaa shamarraniif qabu. Keessumaan dhiirran jibbu jechaadha. Dhiira gatii shamarranii gadi buusu, dhiira shamarran jaallatee wajjin jiraatee ka'ee ol ka'eetu shamarran sanaa wajjin waan dabarse arrabsu dhiira kanarraa baay'ee tokko jibba. Nama sana dhugaa rabbiitti kabajaa na biratti hin qabu jechaadha. Kanaaf namni jaalladhu sun namni bultii wajjin ijaarrachuu barbaadu keessuma nama shamarranii fi wayin immoo dubartootaa fi kabajaa guddaa qabu. Akkasuma maatii isaatiif kabajaa qabu. Maaliif namni maatii ofii kabaju maatii keellee kabajuu danda'a. Sillee kabajee wajjin jiraachuu danda'a. Kanaafuu nama fakkeenyaaf kabajaa namaa qabu, nama rabbiisaa sodaatu, akkasuma nama ilmi barsiisu utuu muxawwaa ta'e baay'ee natti tola. Akkasii mudannoo gaafiin shanaffaan mudannoo qabdu tokko nuuf himi. Mudannoo baay'een qaba. Garuu mudannoo gizeeree biyyaa bahuu isinii himuu barbaada. Mudannoo sunii baay'ee nama kolfisiisa jechaadha. Ani afaan hin beeku. Umuriin kiyya xiqqoodha yeroo biyyaa bahu jechaadha. Yeroo sanatti biyyan mana dhaqe sanatti waxii waan fakkeenyaaf maqaa waxii ni jira miti. Amma fakkeenyaaf hallichaa waxii maal jennee maqaa itti qabnu jarrillee akkasumatti waxiitti maqaa qabu. Garuu nyaata hojjettee fiddeenaaf dhiyeessitee macarrashaarraa waxiin sun maqaan isaa mulaa sharmut jedhama jechaadha. Biyya sanatti mulaa sharmutii nyaattaa yoo isheen jettu ani boo'ichaan du'e. Baay'ee tokko boo'ee anatu kabajaadhaan mana ishee dhufee isheen sharmuxaatti na arrabsiti jedheetiin boo'ee
achuma maazarii kiyyatti dawwalee himadhe maazariin illee nama sana jechaadha itti kenni bilbila naan jettee afaan keenyaan yaanii afaan oromootiin jechaadha. Maazariin kun lola fuuteeti yoo ani intala kiyya adabeetiin guddise isiitu diddee biyyaa baate ati akkamitti shaarmuxaatti arrabsita jetteeti maazariin kiyya ishee faana wallolte garuu isheen oromifa waan hin beekneefu akka maazariin aartillee itti galeefii jira achi booda deemtee ijoollee abashaa barbaadutti kaate gaafa mucaa abashaan dhuftee akkasitti isheen ijoollee amaaraati maal taate gaaf isheen naan jettu akkasitti shaarmuxaa naan jettee jennaan niitiin intalli illee alana isheen waan sana hin yaadanne akkamuma shaarmuxaa jettanii nuti ijoolleen Itoophiyaa adaba qabna maalirratti argitee shaarmuxaa jettee itti walloltee naani akkas yooman jedhe silaa ani mulaa shaarmuxii nyaataan jedheeni sanarratti mudannoo ajaa'ibaati hatta harmeen kiyyallee itti kaatee harmee kiyyaan illee wallolan jechaadha. Isheen hanga dandeessisitti itti dubbattee jirti haati kiyya jechuudha. Garuu madaamiin sun beekuu hin dandeenye waan haati haasofte. Gaafiin ja'affaan maal jedha gara yuutuubii dhufuuf eenyuun fakkeenya godhattee dhuftee jedha. Barbachuuf ani gara yuutuubii nam tokkollee fakkeenya godhadhee hin dhufne wayin immoo yuutuubii kanarratti hojjedhee nan guddadhaadhaaf hin dhufne jechaadha. Maalummaa yuutuubii namni maaliif akka irratti haasa'u maaliif akka irratti bu'aa isaa hin beeku ture jechuudha. Garuu sababni na fidee ijoollee barattoota quraanaa jechaadha isaaniif viidiyoo waraabee keessaan gadhiisuuf ture. Namni wayii jechaadha yuutuubii dhumarratti gadhiisitu nama baay'eetu irraa fayyadama waan naan jedheef yuutuubii banee itti hojjechuu eegale malee nama fakkeenya hin godhanne. Gaafiin torbaffaan gaarummaa namaaf ooltu namootaan gargaaruuf maaltu si kakaase jedha. Dhugaa dubbachuu fi namni baay'eetu waa'ee gargaarsa kanarratti na gaafachaa jira. Gargaarsi nama gargaara immoo rabbiif jecha waan gargaareef baay'ee jechaadha. Akka nama tokko yuutuubii irratti illee viidiyoo gadhiisee hin beeku. Akkasumallee feesbuuk irratti guyyaa tokko jechaadha. Ji'a arfan kanaa natti fakkaata. Mucayyoon obboleettiin teenya tokko jechaadha kaanseriin qabamtee miilli ishee jechaadha amata 9 fi hiita irratti waan yaalamtuun dhabdee turte jechuudha. Amma obboleettiin sana yaalchisuudhaa fi ani haalli duraaniitii fi haalli ammaa natti tolee hin jiru. Yeroo sanatti waan naan sirroofneefu yuutuubii irratti feesbuuk irratti jechaadha viidiyoo ishee sana gallakkisheen ture liinkii gareetii wajjiniin. Maaliif akkas dubbachuu barbaade takkaa yuutuubii irratti illee viidiyoo gadhiisee hin beeku waa'ee gargaarsa namaatiif. Maaliif rabbiif jechaan gargaara waan ta'eef nama bira tokkoon deemeetiin gaafadhaaniin ani nama rabbiif jedhee kennu bichaa isaan bichaa gaafadha jechuudha. Nama fakkeenyaaf dhibeen namaa kun nama dhimmu jechaadha. Fakkeenyaaf gara waatsaappiitiin nama tokko keessaan dubbiseetanii kananii akka gargaaran godha jechuudha. Kanaafuu baay'ee wantanii gargaarsa namaa kanarratti jechuudha akkan irraa haasa'uu fi irratti hojjechuu hin barbaanne jechaadha. Itoo namni rabbiif jecha irratti hirmaatee baay'ee natti tola jechuudha. Dhugaa dubbachuuf obboleettii teenya sana jechaadha baay'ee tokko hangaarraatti mana hospitaalaa Tuqur Ambassaadhaa gara Gilliirraa gara Adaamaatti geessine macarashaarra gara Jimmaatti deebitee isheedha jechuudha. Hamma irraatti namni gargaaruu irratti jira. Garee afur wayii hidheefiin jira. Garee arfachuurra arfan irrattuu gargaaramaa jirti. Garuu kaanserii irraa fayyuu fi baay'ee birrii gaafata jechaadha. Isheen yoo kaanserii irraa fayyite malee miilli ishee murama. Miilli ishee immoo jechuudha dhugaa rabbiitti taa'uu hin dandeessu, ka'uu hin dandeessu, deemuu hin dandeessu. Sanuma irratti maatii hin qabdu jechaadha. Kanatti yaada baay'ee keessan galee dhiifama.
Kanaafuu irraa baay'ee hin haasofne jechuudha. Saddeettaffaa yeroo ijoollummaa keetii maal ta'uu hawwitaa Itoophiyaadhaaf? Yeroo ijoollummaa keetii maal ta'uu hawwitaa naan jetti. Wanti ta'uu hawwu jechaadha. Dhugaa rabbitti yeroo Itoophiyaa kiyya gizee sabiyyummaatti jechaadha. Gizee Itoophiyaatti gizee sabiyyummaan ni jiramti. Namni yeroo taphatu ijoolleen sabiyyii walitti dhuftee taphattu. Yeroo sanatti ani doktora ta'eetiin nama birrii hin qabne yaala ture jechaadha. Yeroo sanatti haala kanaatiin taphadhee ijoollee faana walii wajjin taphanna jechaadha. Doktora ta'eetiin ani namoota birrii hin qabne bichaadha kana yaala taasisuufi. Itoophiyaadhaan ala biyya kamii kan jiraachuu feetu jedhanatti fakkaata barreeffamni. Utuu eessa jiraattee tola. Dhugaa ani silaa namni hunduu jechaadha biyyuma ofii keessa jaallata. Ani dhugaa rabbiitti irra biyya namaa kanan jaalladha jechaadha. Biyyi namaa biyyuma namaati. Inuma galla garuu ani utuun Yuuniyoork Ameerikaa keessaa bakka jedhamu otoon jiraadhe baay'ee tokko natti tola. Biyya sana baay'een jaalladha. Gizee tokko ji'a lama bichaa jechaadha. Yeroo sanatti daa'imman guddisa ture. Yeroo sana dhaqeen ture. Biyyi sun jechaadha baay'ee tokko bareeddii baay'ee tokko namatti tolti. Otoon achi jiraadhe baay'ee natti tolan jedha. Gaafii kurnaffaanii biyya Oromiyaa kana irratti biyya Oromiyaa kana argaa na'am كلي أنا ما باكل شوكولاتة. ليه ما كلكم ما تاكلوا شوكولاتة؟ هاي بنت جاتني. Gaafin kurnaffaan biyya Oromiyaa kana erga dhuftee maaltu si mudatee jetti obboleettiin teenya. Dhugaa dubbachuu fi mudannoo baay'een qaba. Mudannoo yeroo jettu jechaadha rakkina jechaa natti fakkaata. Rakkoon koo baay'eedha. Rakkoon dagachuu hin dandeenye. Mudannoo rakkina irratti dagachuu hin dandeenye. Anaa fi mucayyoo Wallaggaa tokko jechaadha. Gizee biyyaa baanu yeroo Oromiyaa irraa gara biyya namaatti yeroo deemnu yeroo sanatti nuti kan yeroo biyyaa baanu sana makiinaadhaan kan biyya Sudaan galle. Yeroo sanatti makiinaan gara nuun galee ture jechaadha. Makiinaa gara nuun gale keessaa namni baay'een namni muraasni miidhamaniiru. Hunda miti jechaadha. Nuti illee duuba miidhamnee jira. Ani garuu xiqqoo gara mataa kootii kana jechaadha kanani miidhame. Garuu isheen na duuka jirtu immoo harka ishee kana kan ittiin tinii ta'e jechaadha. Yaani itti soqamee foon isaa gadi bu'ee jechaadha. Innaa namoonni baay'eedha kan achirra isatti miidhamanii garuu raddaatiin jechaadha. Inni mormuma isaa irraa cite rabbiin isaaf araaramu hin du'e jechaadha. Yeroo sanatti mudannoo kana dagachuu hin dandeenye. Baay'ee rakkoo yeroo sana keessatti turre. Garuu alhamdulillah hundumaafuu jechaadha wanti hin darbin hin jiru. Keessa darbee jira jechaadha. Egaa obboleettiin tiyyaa gaafii koo asumarratti goolabeen jira. Wanta naaf eeyyamamteefuu guddaa naaf galatoomii jettee jirtii. Galatoomii atillee gara kanatti na affeeruu keetii fi guddaa galatoomii ulfaadhu isin jedha obboleettii tiyyaa. Hedduu isin kabaja. Hedduu isin jaalladha obboleeyyan tiyya. Dhugaa wal baruu keessanii isinii wal baruu kootiif baay'ee tokkoon itti gammada jechaadha. Abarraash galatoomii namoonni maatii ishee taatan hunduu laayik gochuudhaan sabskiraayib gochuudhaan obboleettii teenya jabeessaa. Namoonni haarawaa taatanillee akkasuma itti dabalamaatii yaada garaagaraatii fi
beekumsa garaagaraa as keessatti argachuu dandeessu. Waan dhaggeeffattaniif guddaan galatoomaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti ani asumaanuyyuu nagaa isinitti dhaammadha. Gara obboleettii keenyaatti isin dabarsa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa Gaaffii obboleettii kiyya gaafadhe akkuma dhageessanidha. Dhugaa dubbachuudhaaf Roodishaan akkuma ofiishiitii ibsitetti baay'ee nama gaarii, nama namaaf yaadu amala ishee keessatti jechuudha. Dhugaadha kan Rabbi nama argu jechuudha. Ani waan irratti hubadhe, ani waan irratti argee qaba jechuudhaaf callisee miti kan irraa dubbachaa jiru. Obboleettiin koo kuni dhugaatti akkuma amma dubbachaa jirtu kana, akkuma gaaffii koo keessatti ibsa gootee jirtu kana baay'ee namaaf yaaddi jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha. Rabbiin ishee irratti ajaallatu ammalleetti kanumaan jaalatti nama namaaf o'u, nama namaaf yaadu, nama gargaaru ishee haa taasisu. Dhugaadha ani yeroon ishee hubadhe tokkotti nin qaba. Yeroo tokko keessatti Roodishaa maaluma jedhe akkuma ittiin ishee ibsu hin qabu dhuguma jechuudha. Yerootti yuutuubii kana jalqabee gidduutti mucaan goddanyaan koo kan wajjiniin hojjennu hin jirti. Hundumti keessan iyyuu hojiitu namni wallaaltan hin jirtan jechuudha. Yeroo isheen qabamtetti ijoollee baay'ee taanee jirra ture. Ijoollee baay'ee taanee jirra ture. Isheen na bira gaafa qabamtu na jibbisiise. yuutuubiidhuma kana hojjechuun baay'ee tokko na jibbisiise jechuudha. Nama wajjiniin wal baruun akka tasaati adda adda ba'uun garuu boowa mataate jechuudha. Na jibbisiise yuutuubii kana hojjechuun liivi galuun iyyuu na jibbisiise. Baqa garuma isaa ilaalu na jibbisiise. Obboleettiin koo hundumti isaanii warroonni wajjiniin jirru kuni gara gahee isaaniitti deeman jechuudha. Hundumti isaanii waan hundumaa dhiisaniitu wajjiniin hojii keenya hunduma isaa dhiisaniitu hundumti isaanii na bukkeedha luqqifatanii deemanii. Roodishaan garuu kophaa keetti sin dhiisu jette. Baay'ee akka waa'een obboleettii kiyyaa natti dhaga'ame baay'ee tokko hamilee kona buuse argiteetti. Ani kophaa isheen immoo baay'ee mijatee fi hin jiru ture yeroo sanatti. Nama lamaan hojjetti. Kan bukkeedha ishee wajjiniin hojjettu ishee gargaartu sun biraa deemtee jirti. Kan nama lamaan dhuunfattee hojjetti. Haalumti tokko isheedhaaf mijatee hin jiru jechuudha. Ani haalli naa mijatee hin jiru garuu as keessatti si dhiisee akkanattiin si dhiisee hin deemu jettee yeroo sanatti nama naaf dhiphachaa turtedha. Ana qofa miti namoota baay'eedhaaf dhiphachaa gargaartii, nama namaaf yaadudha. Nama yaada bal'aa qabudha. Nama namaaf hubatudha. Rabbiin ammumaan caalatti kanumaan caalatti irratti ajaallatu jechuun jaalladha. Obboleettii koo guddaa san si galateeffadha. Yaadii fi amalli kun hanga dhumatti si wajjiniin haafuufu guddaa isaa galatoome. Gaaffii koo kabajaan naa deebisuu keetiif gaaffiin si gaafadheef kabajaan naa deebisuu keetiif guddiseen si galateeffadha. Obboloonni hin jirtanii YouTube channel ishillee galatoo subscribe godhaa. Warroonni subscribe hin goone warroonni maatii taataniif immoo like gochuudhaan viidiyoo ishii daawwachuudhaan jajjabeessan isinin jedha. Obboloota kiyyaa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Jaallattanii eeyyamamtanii waan hordoftaniif guddiseen sin galateeffadha. Ati gatiin hin baafne narraa qaba oolmaa gurguddaa. Ammuma naaf galee irraa duduubaddeen ittiin jedha inni guddaa.